dagaagsuun ummata kanaa ulaagaadha fardiidha jaalalti sunnaadha miti waan ta'eef osoo jaalalti jiraachuu baatte rabbiin jaalannu osoo jaalalti jiraachuu baatte rasuula rabbii jalan deemnu osoo jaalalti jiraachuu baatte wal jalan deemnu atis galatoome akkasumatti haadha manaa keessanii fi abbaa manaa keessan hunda kan qabnees isiniif haa kennu kan qabu immoo rabbii waliin isinitti haa tolchu isinaa qindeessu isinaa tarsiimeessu ilmaan gaggaarii warra oomishee addunyaa tanaaf waan gaggaarii khalaqu waan ajaa'ibsiiftuu khalaqu ummata oduu fi waldiiguu khalaquu fi sharrii khalaqu kan dhukkuba saadist ja'amu zoombii vaayirasiin sammuunsaa rukutame saadist dhukkubni ja'amu kun dhukkuba saayikolojiidhaati. Dhukkubni kun Hello Moto. dhiifama zoombii vaayirus dhukkubni ja'amu kun daleeydee akkan daleeyne saadist dhukkubni ja'amu kun ja'amu kun gadda walitti gammadu gammachuu walitti gaddu faca'utti gammadu jaaramutti gaddu dha dhukkubni kun laal dhukkubni saadist ja'amu dhukkuba kana wal'aanne jechuudha. Dhukkubni kun balaa gurguddaa rabbi wajjin raayis namatti buusa. Kanniisummaa nama mulqeeti tiiticha nama taasisa waan ta'eef isiniif hin barbaachisu. kabajama ummata kiyya kana argee of sobne malee laal garaa fi duyda gubbaa dirra allattiin goflaan qabne akkamiin bararaa jedhe. galmi abbaa gadaa ofitti nu yaama qe'een abbaa keenyaa tan uumaa ganamaa mana yoo jaarratan utubaan jabaata garaadhaan sobde malee duydaa waliin toltaa. ani numan yaada yaanni hin raawwatu laata yoom tahinaa kan lammiin kiyya kun of yaadatu garaaf koo keetilleen homa tokko yaada ulfinaa fi qananii gayuni dhaabbataa keeysa labee labee onneef dadhabe onne yaanni hubeef hayyuun maal lallabe quba qabduu laataa akkatti jiraattu gama kan keeroobee jechuu wal gaafattu namuuni dubbataanii isaa dubbaddu madaa garaa kootii eenyutti haa himadhu
لمي كو سبكو وانين ست دامدو أتكا وليتي والولين درادو نقول لي بلتني جتشون آداتينيا أدو بيا مالين فار ولي فلانا الرجي جيرمي غرا واللوي فنا أدو غرا قبنو مدا غرا قبنو كنو واللوي سناجي دبنا بودچادا لالاني جقبدي agartuun gurraatti boorri bishaan maddi arma bira kunnaan nagalaafatti ergaan kiyyeessinaa dhaqqabuu keeysan anaaf abdiidha lal ibsobne malee garaaf duyda gubbaan dirra ilmi namaa tokko dhaabbachuudhaaf gara duydaa fi dirra qabaachuudha qaba kun utobaa ulaagaa dhaabbate ilma namaa isa kana jechuun akka haasawa keenyatti sadee wadaajaati sadee wadaajaa kun garaan kun qalloo bareentoo Oromooti duydu kun murawwaa bareentoo Oromooti dirri kun humbanna bareentoo Oromooti lal kanuma garummaan kun lafaa ka'ee duydaan maleen tolaa siin ja'a qaamni ofirratti wal lolu maal jechuudha duydinis ka'eeti dirraan maleen tolaa siin ja'a kanumattiin dhaabbadhaa kophaati kuniif sobuudha akkana moo kana miti namni gosa leellisu gosummaa leellisuun akka qabdi gosaan wal diigu namni leellisu gosaan biyya onsuu warri leellisu ummata keessa wallaalummaa kana warri facaasu wanni facaasaniif rabbirraa isin milkeessu osoon taane akka rabbiinis namninis isin tuffatee rammoo mana fincaaniiti gaditti isin laalu taasisuudhaaf diina keeysan guddaa cifraa shayxaanaati kan je'e rasuul albashar isin jaalattanii amma muhammadi jecha warra gosummaa facaasee tiitichaa gad rammoo mana fincaaniiti gad isin taasisu fudhattanii jala hiriiruu fi rasuula tokkummaan isin jaaree biyya teeysanii fi namooma keeysan jaalalaa fi nagayaan walitti mi'eessu abbaa filattan walii laalladhaatii mirkanfadhaa lamaanuu isiniif dimokiraasiidha ifa
gosummaan gosti ni jirti. Anamma akka gosaatti ituun ana mataa kiyya shakkii tokkoon maleedha mataa ol qabadhee jechuudha. Ala anuma arkitu kana garaa fi duwida gubbaa dirra eegate nooleen anuma kana hadiir kana kabiraa tokko hin jiru. Anniyyi anuma kadiir kana oborraan anuma kadiir kana jaarsoon anuma kadiir kana ala anuma kadiir kana qaalluun anuma kadiir kana shariifaan anuma kadiir kana kun boona kiyya guddaa ulfina kiyya guddaa meeshaan tokko meedi inii waan qabuuf mallattoon ani Oromoo ittiin ta'e kun gosti oborraa jaarsoo noolee qaallu'u itu gosti tun hundi wallagga keeysaas akkanumatti jiran ilmaan maccaaka abbeeraa keenyaa kana keeysa jaarsoon najjee yoo dhoyxe jaarsotu jira gimbii yoo dhoyxe nooleetu jira shawaa bareentumaa keeysaas salaale bareentumaa keeysaas akkasumatti jiran booranticha keeysaas akkasumatti gosti tun hundi jirti. Walloo keeysaas jimma keeysaas anniyyatu jira jaarsotu jira nooleetu jira obarratu jira. qaalluutu jira. Garuu walii galatti arsii keessas akkasuma arsiin kaabbaa keenyaati. Shawaan kaabbaa keenya bareentooti. Akkasumatti jira. Waliigala lafti tun Oromiyaan tun gosuma tanaan dhaabbatte gosti Oromootis isiitan. Tana walitti qabnee Oromummaa itti moggaafne. Oromoo jechuun maqaa gosaa osoo hin taane maqaa abaabilee keenya abbaa keenya bareentootii fi adeera keenya boorantichaati. Ilmaan Oromticharraa nuti kabareentoo Oromooti. Rabbi rahamata isaa faa godhu abaabilee keenyas akaakiyya keenya bareentoos booranticha keenyaafis. Lalle.
duuba harargeen diigamuun Oromoon accept ni godha hin godhu Oromoon kamuu hin dhugoomsu kana Oromoon kamuu harargeen diigamuu accept ni godha hin godhu maaliif boollantuunni ureessaniin yoo boolla san cufuu baatan bal'achaa Oromoo hunda diiga waan ta'eef jaarmaya kana oggaa jaarru lubbuu dhiira meeqaatti gorraaneeti